Akkam nagahaa isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota Oromoo Samsung irratti nu hordoftan jechuudha. Egaan hordoftoota keenya har'a kan isin agarsiisu akkaataa gonkumaa WhatsAppiin keessan isin jala hatamuu hin dandeenye isin agarsiisa. Yogguu kana jennu lakkoofsi keenya yookaan SIM kaardiin keenya nu jala baduu danda'a. Namni SIM kaardii teenya argate sun WhatsAppii akka irratti hin bananne karaa dhorkuu dandeenyu jechuudha. Waan kana hattoonni yoo dursanii nurratti fayyadaman nuti SIM kaardii teenya of biraa yoo qabaanne yookaan mobaayila keenya keessa yoo qabaanne WhatsAppii irratti banachuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu dirqama osoo SIM kaardii tana qabnu WhatsAppii banachuuf SIM kaardii biraa bitachuu nu barbaachisa jechuudha. Kana waan ta'eef wanti gochuun nurraa eegamu siistema kana hattoonni osoo dursanii nurratti hin fayyadamne nuti jalqaba dursinee itti fayyadamuu qabna jechuudha. Barnoota baay'ee barbaachisaa fi murteessaa ta'edha. Garuu garasitti darbuudhaan dura chaanala Oromoo Samsung chaanala lammaffaatu jira. Namoonni chaanala Oromoo Samsung tokkoffaa irratti galmooftanii jirtan yookaan subscribe gootanii jirtan chaanala lammaffaa deemtanii subscribe gochuun dirqama. Maaliif yoo jettan dhiheenyatti barnoota chaanala kana irratti gadi lakkifne achirratti waan gadi lakkifamuuf barnoonni Oromoo Samsung akka isin jala hin dabarreef jechuudha. Kanaaf akkamitti chaanala lammaffaa arganna kan jedhuuf salpha. Yogguu barnoota har'aa kana daawwattanii xumurtan as jala irratti gama mirgaatiin xiyya gadi agarsiiftu xiqqoo tana ni argattu yookaan description jechuudha. Ishee irratti ni tuqtu itti aansuudhaan as jalatti chaanala lammaffaa jedhee jalarra liinkiin ni jira. Liinkii kana irratti yogguu tuqtan kallattiidhaan gara chaanala Oromoo Samsung lammaffaatti isin geessa. Subscribe kan jedhu kana tuqtaniiti san booda fuulduratti mallattoo beeksistuu tanallee yeroo tokko tokkoodhaan ni bantu jechuudha. Kana booda barnoonni Oromoo Samsung chaanala lammaffaa kana irratti fe'amullee isin jala hin darbu jechuudha. Yogguu gara barnoota keenyatti deebinu akkuma jalqaba jenne WhatsAppiin akka hin hatamne karaa gochuu dandeenyuuni. Yoo SIM kaardiin teenya nu jala hatamte illee yookaan nu jala badde illee namni SIM kaardii teenya harka isaatti galfate sun akka danda'e WhatsAppii irratti hin bananne karaa ugguruu dandeenyuuni jechuudha. Kana gochuudhaaf jalqaba WhatsAppii keenya bananna jechuudha. Yogguu WhatsAppii keenya bananne asoo irratti tuqaa sadeen tana ni tuqna. Itti aansuudhaan jala irratti settings kan jedhu kana tuqna jechuudha. Achi booda account kan jedhu kana ni tuqna. Itti aansuudhaan jalqaba irraa gadi sadaffaa irra kan jiru two step verification kan jedhu kana ni tuqna jechuudha. Itti aansuudhaan bifa kanaan nuuf fide jechuudha. As jala irratti enable kan jedhu kana goona jechuudha. Itti aansinee maal goona koodii haaraya asitti barreessina jechuudha. Koodiin kuni koodii isa WhatsAppiin nuuf ergu san malee koodii lammaffaati jechuudha. Kanaafuu koodii asitti godhattan kana namni tokko isin jala beekuu hin danda'u jechuudha isiniif galee. Kanaafuu koodii iccitiidha namni isin jala shakkuu hin dandeenye filattanii bakka kanatti ni barreessitu. Baay'inni isaa hanga dijitii 6ti jechuudha. Fakkeenyaaf ammani tokko hanga 6 godheetiin jira. Itti aansinee asirratti illee isuma san irra deebinee itti barreessina jechuudha. Achi booda bifa kanaan nuuf fide jechuudha. Asirratti yoo emaila barbaadan emaila keessan asitti barreessuu ni dandeessu jechuudha. Yoo ammoo emaila itti galchuu hin barbaanne asirratti skip kan jettu ni jirti. Ishii tana ni tuqtu. Achi booda okay jettuun. Itti aansuudhaan dhuma irratti done kan jedhu kana ni tuqtu. Egaan achi booda xumuramee jira jechuudha. WhatsAppiin keessan kun SIM kaardiidhaan walitti hidhata hin qabu jechuudha. Kana booda isinillee yoo WhatsAppii bakka biraatti banachuu feetan koodii amma itti galchitan kana beekuu qabdu jechuudha isiniif galee. Hattoonni immoo yoo SIM kaardii teessan tana kan argatan taate WhatsAppii irratti banachuun hin danda'u jechuudha. Akkuma beekamu yogguu WhatsAppii banatan lakkoofsa itti barreessanii yogguu lakkoofsa itti barreessan koodiin mana miseejii keessatti ergama jechuudha. Koodii isa WhatsAppii mana miseejitti ergu san malee koodii lammaffaa kan amma nuti itti goone kana isa gaafata jechuudha isiniif galee. Kanaafuu hattoonni salphatti milkaa'uu hin danda'an jechuudha. Akkasuma immoo waan amma isin agarsiise kana namni tokko dura aansee WhatsAppii keessan banatee bifa amma isin agarsiise kanaan yoo hidhate
isin sim kaardii teessan tanaan WhatsApp banachuu hin dandeessanii kanaafuu of eeggannoo cimaadhaan dursitanii karaa isin agarsiise kana osoo namni waan kana isin irratti hin fayyadamne isin dursitanii karaa kana bifa kanaan sirreeffachuudha qabdu. Inni irra deddeebi'ee isinitti himu immoo akka booda Oromoo Saamsangiitu nu galaafate akka hin jenne koodii amma itti barreessitan jahannanuu kana gogguma irraanfachuu hin qabdan jechuudha. Isiniif galee kan biraadha immoo koodii amma irratti hidhattan kana yoo hin barbaanne jechuudha asirratti disable kan jedhu ni jira isa irratti tuqtanii san booda disable kan jedhu kana yoo tuqtan koodiin amma itti gootan kun irraa haqama jechuudha. Akkasuma koodii amma itti gootan kana jijjiirachuu yoo feetan change pin kan jedhu kana irratti yoo tuqtan koodii haaraya akkuma jalqabaatti jechuudha dijitii 6 ta'u itti barreessitanii jijjiirachuu dandeessu jechuudha. Inni sadaffaarra jiru kun immoo add email address jedha yogguu isa irratti tuqtan haala kanaan emaila nu gaafata jechuudha. Emaila keessan yoo bakka kanatti barreessitan baay'ee barbaachisaa jechuudha. Maaliif yoo jettan yoo koodii amma itti barreessitan kana dagattan karaa emaila keessaniitiin argachuu waan dandeessaniifu bakka kanatti yoo emaila barreessitan gaariidha. Ammoo yoo paaswoordii kana hin dagadhu jettanii kan ofitti amantan taate yoo itti dhiiftanis rakkoo hin qabu jechuudha. Egaan hordoftoota Oromoo Saamsang barnoonni keenya kan guyyaa har'aa kana fakkaata akka irraa fayyadamtan abdiin qaba jechuudha. Barnoota baay'ee barbaachisaaf murteessaa ta'edha. Hattoonni yoo yeroo tokko lakkoofsa keessan kanaan WhatsApp banatan isin deebistanii lakkoofsa keessan kanaan WhatsApp banachuu waan hin dandeenyeef karaa nama isin agarsiise kanaan hundi keessaniyyuu jechuudha koodii yookaan paaswoordii yoomiyyuu dagachuu hin dandeenye yoo hidhattan baay'ee gaariidha baay'ee barbaachisaa jechuudha. Video tana like share akka gootan akkasuma channel Oromoo Saamsang kana warroonni hanga ammaatti subscribe hin godhin akka subscribe gootan isin affeerra jechuudha. Akkasuma immoo channel lammaffaallee akkuma jalqaba isin agarsiisan deemtanii subscribe gootu jechuudha. Barnoota keenya kan itti aanu hanga wal geenyutti nagayaan turaan isinin jedha galatooma.